Yooyaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo. Qophiin keenya har'aa oduuwwan gaggabaabootaati hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Muummichi ministeeraa hojii irra jiru. Muummichi ministeeraa yeroo lammaffaaf gara adda waraanaatti duuluun isaanii maddeen amanamoon keenya mirkaneessaa jiru. Tibba kana kutaa hawaasa garaagaraa irraa muummeen ministeeraa Dr. Abiy haasawaa mana maree bakka bu'ootaan booda toora miidiyaa hawaasaa Feesbuukii fi Tiwiitarii isaanii irraa dhabamuun isaanii dubbatamaa jiraatus sababii guddaan addaggee addarra dhaabuuf gara lixa Oromiyaatti hafuura isaanii dhoffatanii adeemuun isaanii maddeen amanamoon keenya nuuf eeranii jiru. Akkuma qaama miidiyaa tokkotti nutis hafuura dhofkannaa muummicha ministeeraa keenyaa qorachuuf oliif gadi jecha turrus odeeffannoon nuti arganne Dr. Abiy Ahmed opereeshinii gara lixa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru dura bu'ummaan gaggeessaa akka jiran maddeen amanamoon keenya nu eeraniiru. Muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed haasawaa paarlaamaa irratti taasisaniin dubbii hadhaawaa waa'ee shanee erga dubbataniin booda kutannoon gara Wallaggaatti qajeeluun isaanii beekameeras jedhame. Muummichi ministeeraa keenya muuxannoo waraanaa hedduu kan qaban seenaadhuma yeroo dhiyoo keessatti waraana TPLF waliin taasisaniin opereeshinicha adda durummaan hoogganuun injifannoo guddaa gaara gaashanaa irratti galmeessisuun wayyaanee kaan biyyatti naqanii kaan holqatti naqanii akkuma deebi'an shanee dhiyaa Oromiyaa keessa deemtee biyya gooltus likkitti galchanii akka deebi'an abdii qabna. Kanuma wal qabsiisee Dr. Abiy Ahmed sagalee isaanii dhofkatanii gara Wallaggaatti kan qajeelan kaadiroota mana mootummaa keessa taa'anii shanee gargaaranii fi yeroo humni waraanaa keenya opereeshiniif gara sana deeman mana mootummaa keessa taa'anii warra shaniif odeeffannoo kennan jalaa odeeffannoo miliqsuuf akka ta'es hubachuun danda'ameera. Oduun keenya kan biraa Oromiyaa haa ijaarru Itoophiyaa haa utumnuun dhaamsaa fi waamicha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati. Oromiyaa miidhagduu caalmatti magariituu gochuuf dhaloonni daangaa hanga daangaatti duula ashaaraa magariisaa mirkaneessaa jira. Oromiyaan waamicha muummee ministeera keenyaa Dr. Abiy Ahmed Alii kabajuun ashaaraa ishee dhalootaaf kaa'aa jirti. Ashaaraa keenya dhaloota keenyaaf haa keenyu jechuun sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa akka Oromiyaatti guyyaa kana biqiltuu miiliyoona 400 ol dhaabuuf karoorfameef godina Shawaa Bahaa Aanaa Lumee Sulula Dammaa Gaara Lumaa irratti iddoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ministeera qonnaa obbo Umar Huseenii fi keessummoonni kabajamoo biroo argamanitti eegaleera. Guyyaa kana kan adda isa godhu immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa guyyaa tokkotti biqiltuu gosa garaagaraa 300 dhaabuudhaan riikardii guyyichaa qabataniiru. Maal kana qofa godinaalee Oromiyaa mara karaa jedhamuun Jimma, Illuu Abbaa Booraa, Wallagga, Naqqamtee, Horroo Guduruu, Shawaa, Arsii hunduu ashaaraa keenya dhaloota keenyaaf kan jedhu finiinsaa jiru. Gama kanaan injifannoon argamaa jiru injifannoo boonsaadha. Itoophiyaa haa uwwisnu gaafa jennu Oromiyaan handhuura biyyaati. Oromiyaa uwwisnaan Itoophiyaan qullaa yookiin goginsaan hin rukutamtu. Injifannoon inni biraan immoo injifannoo atileetota keenyaati. Tokkummaan isaanii maqaa Itoophiyaa jedhamu akka addunyaatti maqaa ulfaataa ta'uu diinaafis firaafis agarsiisaniiru. Injifannoon Ameerikaatti argame injifannoo lama of keessaa qaba. Injifannoon inni tokkoffaan gama atileetiksiin yoo ta'u inni lammaffaan immoo Itoophiyaan biyya injifattu malee biyya injifatamtu akka hin taane mallattoo injifannoo ta'uu ishee kan Ameerikaaf atileetii Taamiraat Tolaa fi atileet Latasambat Gadaay ragaa guddaa ta'aniiru. Tokkummaan laga nuti hin ceene gaara nuti ba'uuf nutti ulfaatu hin jiruun immoo dhaamsa kuyyuu miidiyaati. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechaa hanga odeeffannoo kan biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu miidiyaa sheer laayik sabskiraayib gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya ishee gabaabduudha. Horabula.